Anu nagaa rakkate jira. asirra teessee. Laata nagaa? Nagaa galata waaqa akkam. Alhamdulillah. Jirtu obbo? Si waamnee si dadhabne hin dubbattu. Irra galee ne Egaa. baabee ture. Kiristaana? Kiristaana miti waaqeffataadha. Shahaadaa qabachuu deemtaa? Lakki shahaadaa qabachuuf osoo hin taane barnoota Ati kiristaana irra dhalatte moo waaqeffata irra dhalatte jechuu kiyya? Baay'ee kiristaana irratti dhaladhee Maatiin amma ta'e? gara waaqeffataatti inni waaqeffata. Yoom keessa maaliif kiristaanummaa gallakkiste? Kiristaanummaa nan gallakkisee naan taane Maaliif siin ta'in? waan qabatamaa wayiin keessa dhabe. Saniif ka Oromoon immoo akka seenaan akka jedhutti Oromoon waaqeffataadha. Aadaa qaba, amantii qaba, sirna qaba, sirna gadaatiin bula. Saniif amantiin kun immoo amantiin kiristaanaa amantii Oromooti miti yookiin amantii gurraacha Afrikaa kanaa miti. Isatu naa gale. Saniif immoo amantuma Oromoo kana daanduma abboota keenyatti irra Maal deebi'ee. kiristaanummaa keessan eenyu waaqessu turte kiristaanummaa keessatti? Yesus Yesuus. Gara gartee waaqeffataa yeroo dhufte eenyu waaqessitamma? waaquma dachee tanaa fi samii kana uume waaqa hunda keenya nu uume. Humni San guddaan tokko eenyu? ni jiranneet amannaa jechuudha. Eenyu sin barsiisa? Barnoota dur jiru. Maal jettu? Barnoota dur jiru. Qaamni si barsiise jira? Ergamaan? Kitaabni jira? Kitaabni waaqeffataadha? Waaqeffataan kitaaba hin qabu. Seenatu jira. Waaqayyo san ibsi yoo Seenuma isaa walirraa barree barame. Okay, walumaa kana nuti waaqayyoon. Okay. Islaamni waaqayyoon hin mul'atu jedhee amana. Waaqni namaa miti. Hin dhalatu, hin dhalchu, dubartii irraa hin dhalatu. Bara baraan jiraata, hin nyaatu, hin dhugu, hin rafu, hin irraanfatu jedha. Kun akkam si biratti? Akkasuma nulleen akkasumatti beekna. Waan hin dhalatu, hin dhalchu, hin nyaatu, hin dhugu, hin hagu, hin caa'u. Saniif waaqni kan beeknu hojii isaatiin beekna jechuudha. Waaqni dhihee bari'uudhaan kan nu roobu kun waaqa. Nuu kanallee kan nu uume waaqa. Dhiirri tokko dubartiin tokko gaafa walitti dhufee namni jidduu dhalachuun isaadha. Kun heera uumaa waaqati waan ta'eef waan itti fufuudha jechuudha. Hojii waaqaa waan itti fufu jechuudha. Waan irra deddeebiidhaan mul'atu tokko waan ta'eef humni guddaan tokko akkasitti ni jira jennee amannaa jechuudha. Saniif amma as keessa jechuudha akka gaafitti kan natti ta'e gaafa isin waa'ee amantii kana waliin lallabdan jechuudha kiristaanaa fi warra musliimaa faana jechuudha baay'ee isin dhaggeeffachaa ture. Amantiin lafa kana jiru baay'eedha jechuudha. Amantiin kan sabaati moo kan dhuunfaa jettanii amantaa isin warra jiru jechuudha. Kiristaanas ni lallata warra musliimaas ni lallata jechuudha. Amantiin kan sabaati miti. Eenyu Oromootu amantiin kan dhuunfaatidha. Amantiin tan waaqaati. Waaqni eenyu filannoon qabduti. Waaqaa dhiira godheessi uumee miti. Ayyee. Taaptaap godha. Waaqaa dhiira godheessi uume fadha keetiin filannoo keetiin dhiira taate moo fadha waaqaatiin? Fedha waaqaatiin. Goobas. Kanaafuu waaqayyoon fadha isaatiin amantii ana qofa waaqessa ana qofa masakamaa jedhee fadha isaatiin kana jedhe malee amantiin ta dhuunfaa wanni jedhamu hin jirtu. Namaatu jecha kana fayyadamu malee amantiin amantii waaqaati waaqaan namaa kanna jechuudha. Waaqni gartee tokko ta'us isumaan nutti ibsee jechuudha. Walii gallee amantiin dhugaadhaatis addunyaa kanarra guutuu keessa amantii takka qofaa dhugaa ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa Islaamaa jira, waaqeffataa jira, Kiristaanaa jira miti, Pheenxee jira, Ortodoksii jira, Makaana Yesuusii, Maarree jira. Kun hundi amantii waaqaa teettee amantaati. Loojikuma mambiradhiis wangeelaa fi quraanadhiis. Maaliin amantii tana kijibsiisuu dandeessa? Ragaa itti qabda. Amantiin kan waaqaati gaafa inni amma waaqni hunda keenya kana warra lafarra deemu kana warra lafa tana kan uume waaqa tokko jennee beekne hundi akkasumatti amana. Saniif amantii tokko erga uume yookaan uumaa musliima qofa waliigallee bar maaliif kiristaana uume? Waaqni ni jira jennee namni waan waaqayyoon kiristaana waan jedhamu hin uumne nama uume malee namaatu addaa waan ni jedhee beeke. Waliigallee Oromoos jedhee namaatti moggaafate malee waaqayyoon Oromoodha kun Amaara jedhee hin uumne. Waaqayyoon namuma uume nama jedhamu nama uume.
Namaatu lafa tanaas lafa jedhee uume malee Itoophiyaa jedheetiin tolchee Ameerikaa jedheetiin tolchee namaan maqaa kan itti moggaafate. Atis nama godhee si uume siin maqaa moggaafate. Waaqayyoon sitti moggaasne. Waliigalle? Akkas waliigal. Waaqayyoon afaan Arabaatii fi Amaara jedhu Waaqayyoon afaan uume malee kuni afaan keeti hodhosi jedhee sitti hin kanine. Ofiif guyyaa keessaa bara yeroo maaltu beekaa miti waggaan qataateef guyyaa keessaa waan kun hundinuu argame. Gartee waan hojii Waaqayyootiif hojii namaa adda baasu. So amantiis Waaqayyoon namaa kenna malee gartee sabaas waaqaatu irraa nama argamsiisa. Sabni kun nama deemaa uumaa takkarraa uumaa sanarraa heddummachaa baay'achaa dhufe. Lafaa uume Waaqayyoon lafa uume bantiiwwan waaqaa lafaa kana uume lafa kanarra namni akka gartee jiraatuun qubsuma lafaati maqaa itti moggaafate. Namni dura ganda sanii qubate. Akkuma safara tokko Finfinnee safara tokko yoo nan qubadde nama hunda dura naannoo tokko hin qubadde Abu Mu'aaz jedhama ganda Abu Mu'aaz jedhee moggaafame akkasitti dhufe kunis. Malee Waaqayyoon kiristaana Islaama jedhee addatti waan hin namaatu kiristaana ta'e kiristaana jechuun nama waa kaafira jechuun nama waa dhoysu jechuudha. Yeroo nuti akkas jennu Islaama jechuun nama Waaqayyoof masakamu Waaqayyuma tokkicha qofaan waaqessa jedhu. Malee sanii miti. So Islaamummaa dubbistee beektaati. Saniif amma asirratti tokko qoe bakka naaftee jira. Egaa waaqni egaa amantii namaa kenna jechuudha. Amantii tokko qofa maaf hin kennere maaliif amantiin kun maaliif baay'achuu danda'e? Maaliif as kan nama baay'ifate Islaamummaa qofa. Saniifuu amantiin kan sabaa jechuun dandeenyu reef fakkeenyaaf amma saba Israa'el akka amantii isaa ta'utti Yesuus Kiristoon waaqessaadheet amantii warri Israa'el kalaqatee akka saba isaanii ta'utti amantii kiristaana kana uummate jechuudha. Warri musliimatti illee immoo warri kiristaana waan jedhamu waan sin jedhe waan kana hin jiru kun ideoloojii sammuu keeti kitaaba irra hin jiru obboleessa koo waan Waaqayyoon dubbate ragaati illee ittiin qabdu. Waan gartee ofiif ilmi namaa amma paartii badhaadhinaa, paartii juntaa, paartii shanee, paartii OPDO, paartii adda bilisummaa maaree kan namaan moggaafate immoo waaqaan moggaase. Namaatu moggaafate. Akkasuma moggaafatan. Waaqeffataa kanaas waaqaatu isin waaqeffataa ta'a jedhee. Waaqeffatuma taa'ee uumame malee Oromoo fakkeenyaaf amma Oromoo waaqeffataa taa'een uumame. Jechuun Oromoo ta'een uume ture. Akkasuma taane Waaqni nama uume moo Oromoodha uume? Oromoon nama waan ta'eef nama walumaa galatti nama uume waaqni. Nama uume guyyaa Oromoo kana waaqaatu maqaa kana Oromoo waaqaa sii baase. Oromoo kan jedhee ofii baase Oromoo ofii baase. Nama baase kan faranjii jee baafate. Kan adii jedhee baafate kan gurraacha jedhee waaqni nama uume nama jechuun uumaa takka uume achirraa iddi dhaloota akka wal horu dhiiraa fi dubartii godhee achirraa wal horaa maqaa abbichu maqaa namaatu itti baafachaa dhufe amma fakkeenyaaf haadhanii fi haadhi manaa godhe dhufte ilmoo argannu sana nuu maqaa itti baafata Waaqayyoon itti nuun baafne dhufe kaanis kana boodaas akkana baafachaa hanqa Oromoodhaan asiin gahutti Waaqayyoon nama uume malee uumama Oromoo qofa jedhee addatti uume hin jirtu nama uume nama kanaatu addaan babayyatee gartee bifaa fi loqoda adda ta'e waliigalle kuni mallattoo tokkochummaa uumama Waaqayyoo jiraachuu agarsiifti. Galatoomii isaaniif amantii waaqni amantii kam uume inni fudhannare amantii kan sadeen gachaaf keenyaaf Islaama qofa jedha bakka feetetti amantiin Islaamaa tan Arabaatii miti. Nabi Muhammad Araba keessatti haa dhalatu an ilmaan kiyya Ameerikaa keessatti dhalatanii faranjii miti Oromoodha okkee gurraachi. Nabi Muhammad Araba keessatti dhalate malee amantii Islaama Rabbiin itti kenne gara Jibriil ergamaa Waaqayyootiin itti kenne malee Islaama jechuun afaan Oromootitti Waaqayyoof masakamu, Waaqayyoof bitamu, ajaja Waaqayyoo raawwachuu jechuun afaan Oromootitti laataa koyoo si galte waan biraatii miti. Araba yoo taate amantii Araba yoo taate maaliif Araba qofarra hin taa'in? Maaliif addunyaa kana hunda wal geesse? Oromiyaa keessaa maal godhe? Barnootaan babal'ate. Oromiyaa keessa hin jiru bar. Amantiin Musliimaa Oromiyaa keessa hin jiru. Amantiin Kiristaanaa Oromiyaa keessa hin jiru. Eenyu jedhama? Haga abba torbaa osoo lakkaawwattee amma maatiin kee waaqeffataa ta'u malee macheem yoomiyyuu jechuudha. Musliima ta'uu hin danda'u. Kun waaqeffataa jechuun warra seeraa fi uumama barnauma akkana ofirraa jiraatu jechuun malee ajajni tokko waaqarraa ittiin dhufiin tokko akkana ofirraa jiraatu jechuudha. Amma fakkeenyaaf si gaafadha. Akka waaqeffataatitti akka yoo Islaamni waaqeffataa ajjeese yoo Islaamni kiristaana ajjeese akka murtii akkamii gootame? Namni kamiyyuu jechuun namni tokko nama ajjeese jechuun yakkamaadha.
Islaamaaf kiristaana Eenyutu osoo hin taane okay, eenyutu yakka siin jedhe? Eenyu yakka siin jedhe nama ajjeesuun? nama ajjeesuun immoo akka yakka hin taane namni kamiyyuu mataa isaa akka jettaa ideoloojiidhaan yaaduu danda'a jechuudha. Nama tokko Eenyu waa nume tokko badii balleessuun kun yakka kun. Namni akkana kamiyyuu ofirraa kan sammuu kee jala waan deemte malee hin qabdu. Seera qajeelfama tokko hin qabdu. Okay, fakkeenyaaf ejjuun yakkamoo yakkaa miti. maaltu Ejjuun gumna dalaguun sagaggaalummaa sharmuuxummaa dalaguun akka waaqeffataatti sagaagalummaan akka waaqeffata. Hayyamaa kan ta'u gaafa jaarsaaf jaartaan malee sagaagalummaan dhorkaadha. hin jedhu Akka waan waaqeffataatti waan ni pheenxeen natti balaaleffata. mu jirti akka maaltu balaaleffata kitaaba kamtu balaaleffata Kitaaba mana mannu gaanu kitaaba irraa wanna waan hin waan qabdarre kitaaba irraa waan hin hin taane jedhu okay namni tokko kitaaba eenyu barreesse? yoo dhaggeeffadhu ka kitaaba kana hin qabdan ka nama barreessa yaa dubbii waaqayyo irraan dhufti nama barreessa kanuma barreessanu seera kitaaba ittiin bulmaataa tokko qabdani okay namni tokko yoo ejje maal gootan Namni nama ajjeese gumaa baasa. yoo ejjeen jedhe ejje namni gumna sharmuuxummaa dalage ollaa teeti obbolee teeti taadha teeti dalage maal gootan Inni kaa keeyyata ittiin gaafatamu qaba achirratti hin jira barnoota keessa. hin jiru ka Keeyyanni eessa jira kitaabni yakka isaan ittiin gaafatanii jira. eessa jira hin Amma jiru kallattumaan kitaaba irra taa'uu osoo hin taane kitaaba fakkeenyaaf an barreessu waan kitaaba an barreessu baraan waamsi. Ni barattee mati amma waan barattee waa'ee quraanaa barreessitee dhaloota hin teessisa. cufadhu kitaabni quraanni fi kitaabni ilma namaa barreessu mee quraan akkuma quraana kitaaba gartee uumama gartee baayoloojii osoo hin jira waggaa nabi Muhammad waggaa 1440 fi maal keessa baayoloojii keemistirii dhukkuba adda addaa wahuma hunda dubbatu kitaabuma feete fidime wangeelaa dabali kitaabuma feete waan irra saayinsiin irra geesse hunda gartee ilmi namaa kan katabu taate akkamitti kromozoom gartee XY kana hunda lafeen namaa hanqam takka walii gallee bishaanota bishaan gartee walitti hin makamne kan wahuma scientifically hunda kitaabni quraanii dubbatu ilmi namaa kun eessaa fuudheeti ofirra eessaa fuudhee wanta godha. Saayinsiin qorate waan saayinsiin qorate irraa ni barraachuudha akkasittiin. Saayinsiin eessa jirti? Saayinsiin waggaa 1445 dura eessa jirti? Bara Nabi Muhammad saayintiisamtu jira. Akkas taanaan immoo barreeffamni quraan duraan barreeffame kun eenyu barreesse duraan qalamni jira waraqaan jira duraan. Barreeffamni siin eegasii bara Nabi Muhammad qalama lafee fi irratti wantoota adda addaa irratti katabu turanii bara waraqaan yeroo waraqaa irra miti. Akkasuma duris uummanni keenya immoo kan katabaa ture waan irratti katabu qaba erbee irratti barreessaa ture waan ittiin barreessullee akkasuma ni qaba jechuudha. Yoo seenaa gadi fuudhanii keessa baay'ee. Islaamummaa tana kijibsiisu akka wangeela islaamummaa maal kijibsiisi islaamummaa kijibsiisuu ni dandeessa maaliin kijibsiisuu dandeessa quraana kana fakkeenyaaf. Qoomata kaayyaa loojikuma ta'eetiin. Loojikuma keetiin naayimi. Quraanni. Hin kijibsu ani maal fi amma waaqeffataatti jechuudha amantiin kan sabaa jedhamu ana waan ta'eef amantiin islaamaa jechuudha amantii uummata gurraachaati miti amantii warra kuushii miti. Okay amantii okay nama waaqeffataan Itoophiyaa keessa malee ni jirti. Faranjiin waaqeffataa ni qabdi. Hin qabdu. Ni qabdi. Amaarri ni qaba. Hin qabdu. Amantiin teessan ka isinuma irratti malee isinuma qofa ree teessan malee amantii sabaati gandaati teessan qofaatti gandaati malee amantii addunyaa uumamaatii miti teessan. Akka Afrikaatti uummata gurraacha keessatti kan amantii waaqeffatu hordofu. Gurraacha siin hin jenne uumama amantiin teessan amantii waaqaati moo amantii namaati sabaati. Amantii sabaati. Kanaafuu amantiin teessan sabuma keessan irratti haftere. Saba jechuun isin bicha laallata Amaara Somaalee uumama biyya lafaa kana laallatu hin jiru waaqeffataan addunyaa irraa isa jira isin malee Oromoo keessa malee. Oromoo keessa Keeniyaanis waaqeffataadha akka Afrikaa guutuun waaqeffataadha. Hamma caccabe malee amma sagantaadhaan caccabe Musliimni fi Kiristaanis seene malee akkasi. Keejiba waaqeffataan waan jedhamu hin jiru faranjiin waaqeffataa maan qabne ilma namaati Awurooppaan maa waaqeffataa hin qabne. Eessa jirti? Hin jiru. Amaara keessa Itoophiyaa tana sablammoota hedduu jira. Itoophiyaa keessa waaqeffataan ni jira. Itoophiyaa keessa jira waaqeffataan. Eessa jira? Amaara keessa ni jira.